بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. بلون كينا كمجمتو تجعل تمتو تورين مسنسو تولدايا أوروبيزي كورين هندستو تفكسما كبليان كينا ورين مسنسو تولدايا كنا مري دمجر تمرت نقاف رحمن ربي سن رهاجرات سن جادر درسو أنا بلسكيسن أبو عبد المعين جتشو أورمية الراي. أما أستاذ دكتورة كينا دكتور أحمد ولين bakka lafateen taama boolee san jirra naannoo kunoo doktorri hin argitanii hundura keessan jiranii konkolaataa isaaniitiin dhufnee lafa san laalaa jirraa. lafti dura dursitanii boolee hayaat ka jedhamu kunoo funduqne asii achi laaltanii argitan kagamaa kunan fagurraa waan jiruu fi kunniin lafa ollaa kennaa boolee hayaat ka jedhamu kana laftillee kunoo karaan biraan bahu karaan guddaan kana argaa jirtanii. karaan kun kallattiin gara inni qajeelumee doktorarraa hubanna. kanaaf lafti teen immoo lafa as argitan kunoo keessa lafa qonnaa ka xeefiin silaa irraa bahu kararra ka jiru asii achi gallaaltanii ka argitan kun lafa guddaa asirraa achi ilaallee haga kunoo bootaa ijaarmaa kan hundi lafti ka amma waldaaya kennaaf qabame jechuudha. waldaa Euroviziitiif qabame asirra achi haga gamaatti lafti xiqqoo tarbooyii akka waan qabdutti jirti. gaararra dhaabadhean argaa jirtan lafti kana maashaallah buddeena fakkaata. buddeena masaafa irratti qophaa'ee abbaan barbaade irraa nyaatuu danda'u. kanaaf marri keessan akka nu hubattan kana lafti kun waan qaaman irra dhaabadhee doktora wajjin dhaqneetiniin dhaamsa gabaabduu yoo doktorri illee isin himan inshaallahu bareedame sagalee isaanii yoo suurallee arguu baattan sagalee hin dhageettanii hasaamee lafti tun akkamitti akka ta'a waldaayaa ta'uuf taatu maal akka jirumee nu hubachiisaa bakka kam akka geettanis doktor. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkatan inshaallah lafti tun amma nuhi lafti dhibbarra harka 80 ta'uu Orobeezi taate jennee inshaallah abdii guddaa hamilee guddaa qabna. kanaaf akkuma isin gartan gaalafti naannoo hundaan waan marsa'aa jiru bakkasii teessuma lafaa akkanumatti gartanii kun gara boolee waradaa 15 keessatti jechuudha lafti tun argamtu. boolee hayaat jechuun kana uuno hayaat kana nama boolee hayaati akkuma gartan gaalafti tun teessoon isii elli irratti argamti. kanaaf borsasiin inshaallah amma gara harka 100 harka 80 geennee 20 kana rabbi nutti kadhattanii galatoomaa isiniin jedha. gaa ustaazin illeen giddimaan nu fidanii harka nu micciiranii lafa tana guyyaa boqonnaatiin arguu qabna jedhaniitu nu fidanii ihtimaama isaaniitii fi baay'ee tokko isaan galatoonfanna. isinilleen sidhinnu galatoonfatuu qabdan. jazaakumullah khayran. jazaakumullah khayran. maarri argitanii inshaallah viidiyoo kana dhageeffattanii lafallee argitanii baga gammaddanii gammanni isiniin jedha. har'allee waan jijjiirama guddatu jiranii gammachuu nu ageessisaa jiranii kanallee ka hafillee miseensota hafilleef rabbi nu haa dabaluu jedha. wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.